Falasama keenya bu'aa ba'ii jireenya qabeenya dhabeenya gaarummaa fi hammeenya. What? Afran, yeah. Afran, what? Afran, yeah. Afran hawaasaa fi dinagdee afooshaa fi wal dhabdee dhugaa qosaadhaan qabdee kolfa duuta gaggabdee. What? Afran, yeah. Afran, what? Afran, yeah. Afran dirree falmii dafqaan bulaa humnaan dulaa sammuun qulaa sobaan ulaa bashannanaaf banaa ulaa. What? Afran, yeah. Afran, what? Afran morkii jibbaaf jaalala baadiyyaa fi magaala kan dhihoo fi halaala Afran seenaa ilaala. What? Afran, yeah. Afran, what? Afran, yeah. Afran, 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 Afran. Qarshii keenyaan kan nuyi mana kiraa fudhanne keessatti babachuu hojii keenya keessatti hojjetachuuf amma garuu akkuma kanaan dura funyaan keenya balleessuuf funyaan keenya duuchuuf nurratti hojjetamaa ture amma immoo gurra keenya duuchuuf hojii namaan nurratti raawwatamaa jira. Mana kana keessatti gurri keenya duuduu geera. Kana booda waan fedhe yoo ta'e amma kunnurraa jigutti asii sochoon egaa nuti silumayyuu durba ofirratti moosisne an kanaan dura durba dhiisaa ana wayyaan nama ati dhiira Ati era macam, wah iya apa kok? Irma apa tadi? Ati kena nisi, kena nisi aja lah macam. Nani, lagi kena nisi. Irma kok jadi? Kena nisi, apa? Kena nisi aja. Nanti ni nama ni, tidak kalau mati. Apa tu? Agar bumah hamadan, overrajak sini. Akan dagan. Hati dia tu, no? Ega. Kana bola. Wanti fena yora late. Asin sochon. Dapat kiri. Innis. Ofirra kufisna. Ayo.
ini. Dugata. Mantap. Mantap. Tole kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya asitti lubbuun namaa akka baalaatti kadhachaa jiru. Dhiiga namaa lafarra darbee jira. Lubbuun namaa akka baalaatti amma ammaatti akka ragaa dhugaatti namni 27 du'eera jedhamaa jira. Jiraan. Ilmi mana kana keessatti narratti dhiichifu. Manni kun mana dhiichisa gargaraa fakkaatamu. Baandii liqimsitee garaa kee qabdamu. Kobbee sareetti garaa keetti si dhalateemu. Maaloodhaan jedhee. Maaloo. Sagalee gosa kana keessatti bituu probeessa. Anta ka'uun qabeenya dubbadhaa guyyaa tokkollee. Obboleettii koo. Mana qorichaatti keessa yoo du'e eenyutu keessa maala naqale irraa qabaa. Obboleettiin kee kan isheen dhukkubsattee jirtu dafqa namaati nyaatteef. Siin qala osoo hin taane saanduqa dafqa namaa kana baneen dafqoota namaa deddeebisa. Sii galee? Main Profesor Nurito jedha. Gidaadha. Nana jeesi. Ani gifti mallattoo seeraati waan ta'eef. Ani duudhaan seeratu du'a. Komishinii koo. Komishinii nama kan qabu na fuudha. Komishinii koo. Obboleettii koo mana qorichaa ciibsee jiru. Yunani sa ija seeraatti beeksi nani giftii miti galaasaati ragaa dhuma naate. Lakkiyaati ragaa tokkoffaa inni immoo ragaa lammaffaa Seera. Isini afaanuma keessaniin warri seerri dibaabee hidhatanii dibaabee gararraa jiraatanii. Ilaalcha kee kanaanati seera bili eegee saree argitan. Dhiirri durumaa duuti. Dhiirri du'a sodaatu. Ani waan du'e madaamti rakkoon qabu. Garuu iddoon hojjedhu istaafii keenya akkaataan itti du'e akkamitti hin du'e eenyuutu ajjeese maaliif du'e eenyuufaa faana du'e waan daree irratti hojjechuun barbaadu. Maal ta'aati atoo nama gaariidha atoo nama siifi beetuma duure saawundiidhaan sagalee kanaan xiqqeeddii nu goote yoo dhibee immoo viidiyoo maalitu nu waraabde Ani Profesor Okanni Afnaaree. Sini yoona danda'ame albee qaratu hin taane albee doomaa barbaaddateen ittiin si qala. Sababni isaas addunyaan kun gara badiisaatti kan isheen deemaa jirtu. Warroota dhadhaatti muuzii dabalanii fi buna garbuu gubataa bunatti dabalanii osoo hin taane warroota akka keessan gurra lama qabu akka waan tokko hin qabneetti harraba tokko qabu akka waan kudhan qabanitti warra fayyadamanidha. Kanaaf dur jalqaba sirraa jalqaba. Saanirraa jalqaba. Harri pootii ma godhee illee du'a saanirraa jalqaba. Waa'ee poolisii makuu waan qaba. Maaloo Profesor. Eedduu du'aree. Ati du'a oduu gaddaa qabnaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa lamaan jaallatamaa. Gaazexeessaan gurmuu jabeessaa jaalalluu uummataa karaa adeemsisuu kan dhoowwe haala suukaneessaaf haala nama gaddisiisu haadhoo isaatiin obboleessa isaatiin mana keessatti billaa lamaan qalamee dhuu isaatiin gaddi guddaa nutti dhagahame gamanumaan isin ibsuu barbaada.
Ibidda keessa buufadha. Saba moo uummata moo. Rakkoo teeknikaa fudhatee dhoof gargaara qaba. Jiraayya. Gurmuu. Ibsa gaddaa qabu. Hiryaa keenya jaalatamaa gurmuu. Nu keessatti baay'ee kana gaarii qabu. Nu keessa amma tu'an lubbuu isaa. Sigala. Si wajjin kan jiraatan harcaatu qofti. Akka ilmaan saree boolla tokkottis na waala. Halluu dura isaanii na waan jedhee ani beekumsa akka dammaa coccooba afaan oshoorraa dhaggeeffadhe beekumsaaf hubannaa harka bitaa mirgaa Plutoof Soqiraaxis irraa baradhe. Waca keessaniin harca'us Ateen qabeelattee zamma isheen duututti nyaachisuun dirqama. Anis obboleeta koo ajjeesee harka koo dhiqachuu waan hin barbaanneef amma suuta jedhu tooraan harka kee dhiqadhu. Hin ta'uu bitatti mirgatti hin goraa naan ta'u itti taana. Ookeen allaattii suura. Tole. Ageesse? Tole. Kaarule. Akkasi kaakaa'e. Nyanna. Nyannu? Nyada. Ada dari. Nyanna. Nyanna. Ebit. Bichuun ni nyaata. Isinii hin taane moo? Isinii hin taane moo? Hin taane jedhe. Hin taane biro beesa. Hin taane. Yoon ta'uuf ta'e kan isaan nyaatanii kan isaan yeroo dhabaatti nyaatanii jedhee waan ani isinii qopheessee kaa'e tokko qaba. Isaan isinii fidaa yoon ta'u. Esa fide, maaluma irraa fide, eessa walitti qabeenuu fide. Nama kophee sana fidaa. Kana nyaannaan hin duuna. Alooma kun ayyaroon isaa hawwasaawwanuun jedhu. Ani qoosan seen. Okaa majabbinuu fidee dhufeedha. Kun okaa wajjin waliin jaa. Seetaan. Tuutime. Ansaawwatti jettee. Funyoo fidee morma kee goree fidaan kottus jedhee si furee marga si nyaachatu. Nama maali seete? Nama maali ta'e gurbaan? Eessaa fide walitti akkasitti marqee nu kennee gahu. Maayini kun mooyi. Isi maaloo hin tuttuqin. Maaloo hin tuttuqin. Maaloo hin tuttuqin dhalli namaa kana nyaata. Maayi guyyuu. Daabee akkana gochaa jiru. Akkana gochaa jiru. Garuu moo maqaa isaa maali nama nyaata? Ani garuu nyaata kana. Nyaata xaalaan natti fakkaata nyaata kun. Nyaata warra xaalaanii. Kan sa'iin oomicha dha kan isaan. Ilaamee kana. Kanamee.
irratti mari'annee nama rakkachuu godhu. Gitaara inni maqaa isaatti moggaasne kanatu miidiyaatti baasne nyaata addaa jennee. Profeesar galiin argamsiisu kun galiin ana beekaa. Anatu beeka. Hojii isaanii waan miidiyaa irratti bareedu anatu beeka. Kanatu nyaachuu haa dhufu gurbaan kun. Amma kanatti qoosanii. Maal qoosnaa? Jireenyatti qoosnaa? Qoonqootti qoosnaa? Sabattee obeela keessa. Smintaane. Nuufidde. Nyaati kuni saasin galgalaa ganama utuu laagaa keessan bantanii nagaa nan quufee jettanii irratti hambiftanii guyyaa sadan kana. Isaan walitti qabee quufa kee kanatti hin gaddeebisu si hojii. Wayyoo garaa koo. Wayyoo garaa koo dhachi. Maaloo dhaqa. Wayyoo. Ani liqimsine. Maaloo ambulansii. Ani liqimsine. Caajeen. Ambulans. Yoo laagaa kee bantu akkasitti hin fakkaanne isaan walitti qabee ittiin laagaa kee kana cuqqaaluudhaaf hojjetu. Waan bu'aan buufne walirraa bareeda waan ta'eef. Asiin kun. Gaashaan qabii. Mari wanta kambingnya. Satu mes. Halo Dipiko. Halo Dip. Halo Bud. Yang ini kok. Ada apa? Apa? Kayak apa nih? Oh, nerkamu di. Ada deh. Nerkamu di mana? Mana? Mana Ropo? Mana? Oh, kami. Mana kegiatan mana? Mana? Ini jadi. Itu doang dicerita mana? Mau. Apa gini mana? Mana? Nama dia tadi. Nama. Mas, anak kamu dulu. Apa cepat? Mas, masa berbeda ini kursa. Kebenaran. Anak yang berbeda. Berbeda aja deh mah. Betul aja. Wah, yang kamu nih. Yang kamu mana? Mahal kipun. Mana? Tuh besok. Delicious. Wow, really? Haadheen ammaa kun ni garuu boorii fi istaana ija seeraatiin ilaalamuu qaba. Kanumaan jechuu barbaada.